Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nageenyi jaalalli rabbii isiniif haa ta'u. Warri mana qofa haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin koo immoo viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatina. Sagalee kootiif dhiifaman isin gaafadha qufaa waan na qabee jiraafidha. Tolee guyyaa har'aa oduu gammachiisaa hedduu namatti toludha. Kanan isinii qabee dhufe innis jaalalli feesbuukii gara dhugaatti jijjiiramu isaati jechuudha. Akkuma beeknu hedduun keenya kan ishee jaalannuuf kan ishee kabajnu Maskiin Mangee har'a jaalallee ishii wajjin yookiin abbaa manaa koo jechuudhaan nama ibsitu Mulaar wajjin akka wal argite nu ibsitee jirti jechuudha. Namoonni hedduun miidiyaarran jaalalli hin jiru, miidiyaarran wal nyaachuu, wal sobuu wantoota garaagaraa kan odeessan yoo ta'u, isaan immoo yeroo hammaa kana namoota hedduuf akka deebii ta'uuf jaalala isaanii karaa dhugaatti nu jijjiiranii jiru jechuudha. Mulaarii fi Maskiin biyyoota garaagaraa ta'anii jaalala isaanii toora miidiyaatiin kan walii ibsaa turanidha. Jechoonni isaanii yeroo mana lubbuu koof abbaa manaa kan jedhuunidha jechuudha kan ibsataa turanii. Har'a garuu qaaman wal arganii wal bira jiru. Hedduu gammannee fi jirra jechuudha. Namoota hedduuf illee deebii quubsaa ta'e namoonni jaalala qofaaf wal barbaadan, namoonni jaalala qofa irratti hundaa'anii gamanaaf gamas ta'anii jaalala dhugaa ta'e gaggeessuu akka isaan danda'an irraa hubadhaan akka kootti akka nama tokkotti jechuudha. Jaalalli akka fageenyaan hin daangeffamne irraa hubanna jechuudha. Yeroo hedduu namoonni wal bira ta'anii osoo wal argaa oolanuu, osoo olmaa walii beekanuu, yeroo isaan keessa walii hin beekne hedduu namootaa ni argina. Akkasumas yeroo namoonni faayidaa qofaaf wal barbaadan ni arginas, ni beeknas jechuudha. Isaan garuu namoota akkasii maraaf deebii quubsaa ta'e nuuf kennaniiru jechuudha. Gara fuulduraa immoo gaa'ila isaanii raawwatanii akka arginu haadha ijoolleef abbaa ijoollees ta'anii akka arginu abdii rabbiirraa qabna jechuudha. Kanaafuu Maskiin baga gammadde jennaan Mulaariinis akkasuma jechuudha. Namoonni biroon jaalalli miidiyaarran ta'uu hin danda'u. Namoonni jaalala miidiyaarran namaaf dhiyeessan kan faayidaa barbaadan qofa jechuudhaan yeroo hundumaa keessa keenya amansiisuu hin dandeenyu dhibbumaan dhibbatti jechuudha. Namoonni jaalala dhugaa barbaadan miidiyaarra hedduu ni jiru. Akkasuma namoonni hedduun kana durallee akka isaanii kana karaa miidiyaalee garaagaraa wal baranii gaa'ila isaanii gaggeeffatanii abbaa haadha ijoollee ta'anii jiraatan hedduun namoota ni jiru argaa jirras jechuudha. Kanaaf egaa kan faayidaa qofaaf nuti wal barbaanna jennee murteessuu dandeenyu yeroo baay'ee ejjannoon keenya dadhabaa waan ta'eefidha. Ejjannoon keenya faayidaa qofa irratti gaafa hundaa'e wanti nu barbaannu sun faayidaa qofa yoo ta'e dhugaadha. Wanta barbaannu sana qofa fudhannee duubatti deebinaa jechuudha. Shamarranis haa taanu, dhiiras haa taanu wanta barbaadan sana qofa erga argataniin booddee kara boodatti deebi'u jechuudha. Namoonni jaalala sababeeffatanii lubbuu walii kan balleessan hedduun ni jiru jechuudha. Jaalala sababeeffatanii dafqa walii kan nyaatan hedduun ni jiru jechuudha. Nuti gaa isaan sanarraa inni dhugaan eessan jira? Namni dhugaan akkamiidha? Namni dhugaan akkamiin tarkaanfata? Namni dhugaan oolmansaa maaliin? Namni dhugaan ilaalcha akkamii nuuf qaba? Namni dhugaan kaayyoonsaa boruun na wajjin hin qabu maalidha jennee yoo qoranne irratti xiyyeeffannee ilaalle ta'e dhugaadha. Nama boruuf ta'u sana argachuu baruu seera qabeessan ni dandeenya jechuudha. Namoota har'a qofaaf nu barbaadanis akkasuma haala salphaa ta'een argachuun salphaadhumatti ni danda'ama jechuudha. Egaa Maskiin gammachuu adda ta'e keessa galtee jirti. Abbaa manaa koo jechuudhaan yeroo hunda kan ibsaa turte. Har'a abbaa manaa ishee bukkee dhaabbattee waan argineef hedduu gammanneerra. Hundumti keessanuu kan jaalattan, kan hawwitan Rabbiin isinii milkeessee isiniif dhugoomsee akka harkatti qabattan isin haa gargaaruun isiniin jedha. Warreen
miidiyaa immoo miidhaadhaaf itti fayyadamtanis barumsa guddaa akka isiniif ta'uun isiniif hawwaa turtii gaarii isiniin jaalladha.